Hojii qulqullinaa fi miidhagina magaalaa eegsisuu keessatti hojiin magariisummaa magaalaa bakka olaanaa qaba. Magaalaa jireenya hawaasaaf mijataa ta'e uumuun namoota hedduufis carraa hojii uuma. Magaalota Oromiyaa hojiin magariisummaa keessatti hojjetamaa jiran keessa magaalli Shaashamannee ishii tokko yoo taatu, bakkeewwan qarqara magaalichaa keessatti hojiiwwan magariisummaa hojjetamaa turaniin har'a bakka haaraa galfiin jiraattota magaalichaa ta'uun namoonni bakkichatti argannee dubbisnee kan dubbatani. Asammaaf ganda duwwaa afur kana keessan jiraadha. Iddoo hara galfii kana immoo akka carraa ta'ee kalleessan dhufe har'a immoo irra deebiidhaan daa'ima koo qabadheen dhufe. Hamma laalatti baay'ee mijataadha. Daa'immaniifis haalli jiru akkuma agartan kana daa'imman idduuf waan baay'ee mijataadha. Kanaan dura osoo giriiniin kun ijaramin dura akkam akka turellee hin beeka. So qulqullina magaalattii irratti illee baay'ee tajaajila jedhee yaada. Soosaayitiin kun akkana hojjetamee eeggamuu baatee balfaan garaagaraa laga kanatti illee gatamuu danda'a, naannoo kanatti illee gatamuu danda'a. Balfaan kun immoo qulqullina magaalattii irratti baay'ee dhiibbaa uuma jedheen yaada. Kun immoo qulqullina magaalattii amma eeggame kanaaf immoo baay'ee murteessaadha jedhee yaada. Goonni magaalichaa siin bakkeewwan magariisummaa magaalichaa keessa jiran irratti waldaan gurmaa'uun madda galii nuuf ta'eera dubbatu. Amma yeroo kanaan saayitii laga eessaarra jira. Bashannanuu dhufee yaa'ani dargaggeessa kun irra caalaa iddoo dargaggeessi oolu waan ta'eef anillee immoo achirratti hundaa'ee daawwannaa fi mooraa kana keessatti argameera. Iddoo kana nuuf kennanii jechuudha. Kanaaf ammas qulqullina giriinerii akkanaa kana ofii kennaa biqiloota qopheessine biyyaansi biqiltuu haga 150 qopheeffannee qabna. Barumsa irra ture amma immoo haga barumsa wanne jedhee amma bifa waardiyyummaatiin dhufee asitti hojjetaa ture. Egaa hojjedhaa ture ammas yaa'u bifuma waardiyyummaatiin hojjechaa jirra jechaadha. Dargaggoon Muktaar Fayyisaa dargaggoota dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifaman waliin ta'uun hojii magariisummaa magaalichaa keessatti hojjetaman irratti waldaan gurmaa'uun ofirra darbanii namoota biroofis carraa hojii uumuu dubbata. Nu gaafa kaanu nama 5 achi kaanee nama 4 dabalanne amma hojjetaa gara nama 15 qabna jechuudha. Nama biraatiif carraa uumnee jira jechuudha. Gaafa kaanu kaapitaalli keenya 800 ture amma hanga miliyoona takka 100 takka akkas buufannee qabna. Akka hojiititti carraa hojii nuu banee jira. Carraa hojii nuu banee ittiin hojjetaa jirra. Yaa'u carraa hojii namoota baay'eedhaaf uumeera carraa hojii. Magaalattitti iddoon akkanaa kun galii turizimii ni tajaajila. Uumama garaagaraatti jira waan ta'eef turizimiin iddoo handhuura magaalaa keessa waan jiruuf namoonni keessummaa garaagaraa iddoo garaagaraa dhufan kana daawwachuudhaan galii mootummaatiif galii magaalattiifis guddinaaf baay'ee tajaajila jedhee yaada. Obbo Mustafaa Kadirii hojii gaggeessaa mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee yoo ta'an hojiiwwan magariisummaa magaalichaa deeggarsa baankii addunyaa irraa argameen qarqara lageenii bulchiinsa magaalichaa keessatti argaman irratti hojjetamaa tureera jedhu. Akka magaalaa Shaashamanneetitti akka biyyaatitti iddoo magariisummaa keenna calqaba magaallee hojii magariisummaa irratti sagantaa deeggarsa baankii addunyaatti hojiilee gurguddaa hojjaa ture magaalaa keenya. Har'a magaalonni hundinuu muuxannoo san sheer godhanii hojii bal'aa hojjetaa jiranii naannoo dursinee waggoottan almost 10 siqu keessa sadarkaadhaan guddataa har'a geenyeera. Kan magaalaa keenyaatiif kan magaalaa biraa iddoowwan magariisummaa garaagarummaa isaa keenya qaccee laggeeniitti hojjetama. Kan magaalota biraa ammoo iddoo badheetti hojjetama. Qaccee laggeeniitti hojjetamuun tokko rakkoo nageenya naannoo sanitti mul'atu hiikuu danda'eera. Rakkoo iddoowwan nageenyaa ture. Amma naannoo riqaa san dhaxxanii gaafa ilaaltan iddoon sun iddoo baargamoo qaba ture. Namni keessan dabru ture. Amma iddoo san misoomatti jijjiirree riqaa fi iddoo magariisuu yookiin siiti paarkii hektaara 3 ol ta'u kan irratti hojjetamaa jiru. Akkuma sila argitan daandii walakkaa qaba, ibsaa qaba. Bulchiinsa magaalaa Shaashamannee lafa hektaara 15 ol irratti hojiin magariisummaa hojjetamaa turu kan himan Obbo Mustafeen kana irratti dargaggoonni waldaan gurmaa'uun madda galii akka argatan taasifameera jedhu Obbo Mustafaani. Magaalaa keenya hektaara 15 ol kan kana ijaaramu irratti hojjetamu. Kan bara kanaa qofa hektaara 3 average isaa kaasuu jira. Kan inni yoo jedhu kan miidiyaan dabalateetii miti. Iddoowwan gurguddoon hektaara 15-16 kan ta'u amma iddoo bosonaatitti kan jijjiiraman jira. Asfaaltii 81 fi 01 yookiin ganda Awaashooti ganda Boostoo walitti fiduu laaluu hin danda'ama. Bu'aa qabeessummaa isaa
iddoo bashannanaa ta'uu danda'eera. Sana qofa oduu hin taane madda carraa hojii ta'eera.